Ashama akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan. Namoonni nan beekne Yoonaataan naan jechuu dandeessu. Chaanaalii kanaan barnoota afaan Oromoo, Amaariffaa, Ingiliffaa ni barsiisna. Akkasumas barnoota herreegaa fi leenjii itti fayyadamiinsa kompiitaraa ni kennina. Viidiyoon nuti isiniif hojjennu yeroon isin bira akka gahuu fi sabiskiraayib taasisuun maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis sheer taasisuun chaanaalii kana guddisuu keessatti gahee keessan taphadhaa. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahuu fi laayik taasisuun haa eegallu. Barnoota keenya har'aatiin jechoota sagalee gama boodaatiin dheeraa ta'an kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni karaa keessaa nu biraa barachuu barbaaddan lakkoofsa armaan gadiitiin nu bilbiluu dandeessu. Kallattiin gara barnoota keenya har'aatti ceena. Jechi sagalee makaa ijaaruu fi dubbisuu. Jechoota sagalee makaa. Jechi hundi gabaabaa yookiin dheeraa qofa ta'uu hin danda'an. Sagalee dheeraa fi gabaabaan yookiin jabaa fi laafaan walitti hidhamuun jecha uumuu danda'u. Jechoonni akkasitti ijaaraman makaa jedhamu. Barnoota keenya har'aatiin jechoota sagalee gama duraan gabaabaa, gama boodaan dheeraa waliin ilaalla. Jechoota sagalee gama boodaan dheeraa. Isaan kana keessatti immoo dubbachiiftuun sagalee jalqabaa gabaabaa yookiin tokko, sagaleen gama boodaa immoo yeroo dheeraa ta'udha. Jechoota akkasii eggaa dubbifaman jalqaba irratti gabaabbatanii dhuma irratti ammoo irra harkifamanii dubbifamu. Fakkeenya isaanii waliin haa ilaallu. Bakka kanatti dubbachiiftuun keenya yookiin qubeen I, A, O, U, A warreen kun akka jiranitti gama boodaatiin lama ta'aniitu argamanii jiru. Isaan kanaan jechoota sagalee gama boodaan dheeraa jenna. Fuulduraan gabaabbatanii jiru. Akkuma isin argitan kana gabaabbatanii jiru. Duuba duubaan garuu dubbachiiftuu lama ofitti dabalatanii dheerataniitu kan isaan argaman. Jechoota sagalee gama boodaan dheeraa kana ijaaruu fi akkasumas sagaleessuu walitti finnee dubbisuudha kan nuti waliin ilaallu. Fakkeenya kanaan haala isinii keenyee jiruuni amma gama jalqabaa kanaanii baan A tokko qofaa qabatteetu jirti. Kunis sagalee gabaabaa ta'uu ishee argisiisaa jechuudha. Gama boodaatiin immoo laa biratti A2 yookiin dubbachiiftuu 2 kan isheen qabattee jirtu jechuudha. Kun immoo sagaleen gama boodaatiin jiru dheeraa ta'ee akka jirudha kan inni argisiisu. Fakkeenyuma kanaan warreen kaanis yoo kan ilaalaa deemtan ta'e gama jalqabaatiin gabaabbatee jira. Gama boodaatiin dheerateetu jira. Asittis yoo dhuftan gama jalqabaatiin gabaabaadha. Gama boodaatiin immoo dheeraadha. Isa kanaatii fi gama jalqabaa isaaniitiin gabaabsinee gama boodaatiin immoo dheeressinee dubbisna jechuudha. Isaan kana haga kana yoon jedhe hin ga'a waan ta'eefi warreen kana immoo dubbisaa waliin adeemna. Balaa, galaa, kalee, garee, garaa, karaa, boraa, sadii, hulaa, bobaa, cufaa, gumii, malee, yeroo, cimaa, tumaa, bulaa, gufuu, lafee, maqaa, qubee, gamoo,
gamoo, gujii, gujii, gabaa, gabaa, bitaa, bitaa, hojii, hojii, hamii, hamii, xiiqii, xiiqii, hiree, hiree, gogaa, gogaa, mijuu, mijuu, madaa, madaa, kutaa, kutaa, mataa, mataa, gadaa, gadaa, ciree, ciree, daba, daba, makaa, makaa, mamii, mamii, danuu, danuu, qufaa, qufaa, bituu, bituu, qotuu, qotuu, tiruu, tiruu, siree, siree, saree, saree, surree, surree, latii, latii, qabee, qabee, mudaa, mudaa, furrii, furrii, bicuu, bicuu, safuu, safuu, mixii, mixii, luxoo, luxoo, gatii, gatii, waxii, waxii, qorii, qorii, bukoo, bukoo, caba, caba, jiruu, jiruu, badii, badii, daree, daree, qorii, duree, duree, citaa, citaa, ciraa, ciraa, ciroo, ciroo, lataa, lataa, tolaa, tolaa, kosii, kosii, carii, carii, coraa, coraa,